Harka fuuni kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBN kun dilbata sa'aatii 9 hanga 9 walakkaatti kan sinfaana turu sagantaa funyeeshoo. Sagantaan funyeeshoo waan nama barsiisuuf nama bashannansiisu hedduu isinii qabatee dhiyaatee jira. Koomediin jira, maayimingiin jira, keessummaan jira. Keessummaan keenyarraa immoo nama sin baay'ee jaallattaniif baay'ee kabajan akka ta'e shakkii tokko illee hin qabu. Eenyu seetan? Haacaaluu Hundeessaa. Haacaaluu Hundeessaa ifa dukkana keessa ifa barii lafaa quxisuu akka hangafa ka'eetan sifaarsa takkaana ageessa qeerroo yaa qaxalee qal'oo akka migiraa jabaadhu haceeko kaayyoon itti kaaneef galma ga'uuf jira siin jetti funyeeshoo Aacee anaa dhufu jirra Aacee yeroo kee aarsaa goote waamicha koo kabajjee waan na argamteef maqaa koof maqaa daawwattoota televezyiina OBN baay'een si galateeffadha. Galatoomi durrinnaa diraamaa hojjettuun si beekaa mamoo gaazexeessaa taatee siyaasa guddaanis gammadeera. Homaa miti galatoomi. Haacaaluu kan maqaa si moggaase haadha kee moo abbaa keeti? Hundeessaan naa moggaase abbaa keeti. Abbaa. Oromoon waa malee maqaa moggaasu. Obboloonni kee obboloota meeqa qabda ofii? Obbolaa nafaana 10 nuti. Hamaan siniin lakkaayin. Nun lakkaayin. Kurnan keenya yoo lubbuudhaan jirra. Egaa Haacaaluun obboloota isaa qofaa miti. Oromoo hedduu waan baay'eetiin caalee waan argameef maqaan abbaan kee moggaasan maquma sirriitiin jedha. Aacee odeeffannoo tokko dhagaye. Bara Ameerikaa deemte sana butaan taatiin fooqii kurnaffaarraa fiigdaa inni gamoo tokkorra kun dhugaadha. Odeeffannoo kana Ameerikaa dhaqxeetu moo hoteela nani gamoo sana keessa fiigaatu warra receptioniitu sitti himu maan beekugaa dhugaadha mudannoon kuni Ameerikaa kutaa magaalaa Las Vegaasitti hojiif deemeeni achitti nama biyyaa wayitu na argate Dr. Xilawun yookaan obbo Bal'isee ammoo maqaan isaan San Diego jiraatu anuma arguuf San Diego irraa Las Vegas dhufanii wajjin ollee gara galgalaa kutaa kiyyaan nagaanii gaafa isaan na bukkeedha deebi'uu jedhanii waan ta'e irraanfatanii natti fakkaata deebi'anii balbala rukutan eddanan kutaa kiyya seeniin booda hammeenyi biyya sanaa qulfiinsaa takkaati qulfii qura qabatteen baatu taanaanii balballi cufamnaan cufamedha. Fooqii kurnaffaarra turree Dr. deebi'anii gaafa nawaaman ani gaditti bahe qullaadhuma rifadhee paakaawutiif paantii qofaanan jira. Akka dhagayetti butaan taa'u maan haa ta'u. Gaditti baay'ee jennaan bilbilli koos furtuun inni kutaa kiyyaa hoteelaas achuma keessatti balballi ofuma isaatiif natti cufame jechuudha. No yaa bakka liiftii isaan agarsiisuufan. Hoteelli gaa baay'ee guddaa. Liiftiidhaan isaan itti agarsiise gaafan ol deebi'u kan koo balballi cufameera ani qullaan jira. Amma Dr. liiftii seenaniiru kaadhee kum ta'een iyyeesaa waame. Receptioniidha nama fidanii dhufanii maalan godhare qullaadhuma nee deeman. Waan baay'ee hanga faranjoonni illee namoonni baay'ee poolisii dhufe kanuma kutaan sun hankee ta'uu isaallee hal mirkaneessu homaallee waan harka keerra abaniif baay'ee si cinqanee jechaan dhagaye. Faranjiin si hubatti kutaan ani keessa bulu ta'uuf mirkaneessuudhaaf dirqama kutaan sun banamuu qaba ture. Qulfii riizarfii fidanii bananii jennaan paaspoorta kiyya na gaafatanii itti agarsiise ammanuma. Baay'ee gaarii dhagaa ani yoon Ameerikaa deemu akka kee kana hin shawwadamu maaliif sirraa baradheera. Eeka baga soqxee information kan. Aacee. Ka odeeffannoo biraas qabna. Hayyee maal inni immoo? Aannan itittuun jaallattaa? Namni aannan jibbu gaataree abaarsa yoo qabaate malee Oromoo ta'e namni aannan jibbuun jiru warra kiyyaaf loowwan tiksaan guddadhee nan dhugaatuman guddadhee maal dhageesse waa'ee aannan garuu ati isuma ayyoon keessii kennitu qofaa sin ga'een gola seente otoo ati qodaa gola keessaa caccabsaa jirtu aannan sitti namne dursi ani hadurree ani guddattuun gola keessa fiigdeen maa inni mee
hunda isaa ifa nuu godhime daawwattoota keenyaaf. Ati tokkichumaan akkasitti hojii kanatti seente amma kana waa'ee nama tokko qorachuun namatti hin ulfaatu. Yeroo baay'ee egaa yeroo ijoollummaa kiyyaa bishaan kana gar malee daaka waan ta'eef dadhabee gala enerjii kiyya fixe beela'ee gala. Gaafan galu kan ganna qabu aannan jalqaba. Sanatti kennan osoo hin ta'in isaan ofii kootiif fudhadhee dhuguun natti tola. Yoo isaan fuulduraan taphatu ta'e karaa golaa seeneetan qabee qullaatti hambisee baay'ee jechuudha. Gaaf tokko isaan akkuma itti dhageessetti fuulduraa buna dhugu hundeessaan illee mana ture. Isaan haasaa qabataniiru jedhee karaa duubaa seenee jechuudha. Karaa golaa seeneetan gaafan qabee ol qaqqabadhu aannan raafamuudhaaf kuufamee jira miti jalqaba. Itittuu qabee guddaa tokko jira guddattu kan itti kuustu katasaasa gaafa ol qabu inni guuteera. Isuma ol qabeen xiqqoo ishii irraa ogee kaa'ette. Irraa dhuga gaafan jedhu itittuun natti dhufee deebi'a natti dhufee deebi'a. Hidhiidhaan gaafan kutu inni kaan fuulatti na garagalee jechuudha. Hundi aanni nafne. Gaafa fuulatti na garagalu tasa luka gaafan sochoosu distii waanuma argee rukutee natti fakkaata. Ittoo faallee angalaafte ta'anii gaafas. Guddattuun. Waan aannan dhugdee guddatteef kan sammuun kee akkas cimaa fi fuulduratti sammuu ifaa kan qabatteeti. Jetteere cimina kana natti hin baay'isiin ani jalqabas maqaan kee Haacaaluu waan ta'eef hunda caaltanaan jettee anillee hundan caala jedhee si yaadu ulaagaa kamiin akkana caalchiste situ beeka. Kan Oromoonuun beeka ana qofaa miti. Haa ta'uuti garuu aannan dhugeetumaan guddadhe aannan kunillee sammuu caala lafee nama jabeessa jedhamaa mitiire. Tarii lafeen kiyya jabaa ta'uu hin didu. Akka malee cabeen laallee. Lafee kee qofaa miti sammuun kees cimaadha. Aceeko. Galatoomne. Ijoollee meeqa qabda? Bultii akka qabdu nan beeka. Ijoollee amma lammaffaan edda dhalatte reefi guyyaa 15 dabarti. Ijoollee lama qaba. Maqaan isaanii eenyuun? Ishiin jalqabaa waggaa 2.5 wabii Haacaaluu jedhamti. Ishiin lammaffaa akkuma sitti meereef dhalatti. Ishii milkii Haacaaluu jedheera. Milkiin toleera. Haa guddatan egaa. Inni tola gara fuulduraas. Aacee ani kan hin jedhu ijoolleen akka kee sirba tokko yookaan immoo albama tokko guutuu hojii 2-3 uummata bira geessanii ijoolleen ciccimoon hedduun jiru. Isaa booda garuu bakka buuteen isaanii hin dhibama. Maa inni kun waan araannii fi artistiin walitti dhufeenyi isaa maal fakkaata? Dhabamullee waaqni isaanii dhabamsiisini amaan isaanii haa dhabamu. Hojiitiin jechuu kooti. Tariigaa haala garagaraan jechuun duraan dursa wanti beekamuu qabu artistoonni Oromoo chaalenjii meeqa keessa darbaniiti kan hojii kana hojjetani. Inumaayyuu nu wayyaa Waaqayyoof haa galatu malee artistoonni nu dura jiranii inumaayyuu hojjetanii waan ittiin hojjetanii waan argatan dhiisiiti lubbuudhaan jiraachuufuu riiskii guddaa ture. Sun har'allee guutumaan guutuutti artistii Oromoo irraa dhaabbachuu baatus amma ta'e fooyyee qaba. Wareegama isaan kaffalaniin nuti amma ta'e daandiin nuuf amma ta'e mijataadha jedhee yaada. Dhugaadha. Hundi keenya hojiin hojjennu tarii yeroo tokko nu milkaa'ee yeroo lammaffaa immoo milkaa'uu dhiisuu danda'a. Namni tokko gaafa hojii hojjetu adeemsuma keessatti utuma milkaa'uu fi utuma jalaa waan akkasii ta'uu kufaa ka'aatuma itti fufa jedhee yaada. Hojiin aartii atumtu immoo aartii keessa jirta waan ta'eef siif diiteelii isaa himuun waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Hojii tokko hojjetanii kan lammaffaa irratti maaliif dabaluu dadhabuu yookaan immoo bar tokko hojii isaaniitiin hawaasa isaanii duratti fudhatama guddaa argatanii maaliif ittiin fufne isa jedhuuf dhugaa haasa'uudhaaf isaan bakka bu'ee haasa'uu hin danda'u of malee
gaaffiin kun kallattiidhaan artistoota ati hojii jalqabaan argattee lammaffaa irratti isaan dhabde laallata. I hope isaan soqxee argattee gaafattee deebii gahaarraa argatte jedhee yaada. Haalli araadniif artistii walitti dhufeenyi isaa maal fakkaata? Araadni gaa araada gaafa jettu araada baay'ee jira. Caatiin jira, shiishaan jira, dhugaatiin jira. Garuu namoonni baay'ee artistoonni waan akka hunduma keenya inni diraamaa hojjetus, inni sirbus, inni fakkii kaasus artistii waan ta'eef maqaan isaa hunduma keenya bakka bu'a. Anaan illee na dabalata jechuudha. Amma dhugaa haasa'uuf artistii bakka bu'ee siif falmuu nan danda'a waan kanarratti. Waa'ee araada kana egaa artistiin gadi fageenyaan itti haamatamu malee Dooktara Qaamus nan beekan, Dooktara Xuuxus nan beeka, Piroofeesaras akkas jechuudha. Maaltu jira beektaa Aacee? Warri kaanii waan kana raawwatanii miti. Garuu artistiin moodeelii uummata tokkooti. Warra kaan caalaa hin mul'ata. Hacaaluun Dooktara tokko, injiinara tokko caalaa uummata keessa jira. Uummanni waa'ee Hacaaluu beekus mirgas qaba. Yoollee atillee oksitee ufumaa barbaadeetu irra ga'a. Artistiin moodeela uummataa waan ta'eef akka warra kaanii waan barbaanne gochuu hin dandeenyu. Malee warri kaaniin xuuxanii hin qaaman jechuu koo miti. Nan falmannaan siin jedhu artistiin caatii qaamuu yookaan sigaaraa xuuxuu yookaan shiishii xuuxuun mirga qabaa yookaan waan gaariidhaa gochuu qaba jechuu koo miti. Dhugaa haasa'uuf ani waan na badaadha. Araadni kamiyyuu hojii hojjettuuf jechuun milkaa'ina kee egeree keetiif gara fuulduraatti akka mal saffisaan deemuudhaaf si qabata araadni. Yeroo itti hojjechuu qabdu sana qaqqabeessi teessisa jechuudha. Hin teessammoo taanaani bu'aan buustu. Guyyaan immoo fuulduratti malee duubatti hin deebitu waan ta'eef guutumaan guututti araada keessas hin jiru waan ta'eef galata Rabbii. Araadni gaarummaa isaas hin beekan. Gaaris miti na biratti jechuudha. Kanaaf Hacaaluun akkamitti jechuun artistoota tarii yoo araada kanaan qabamanii gufatan yoo jiraatan isaaniif ergaa maal dabarsa yoo naan jette isaanuu hin beeku. Hin beeku Ispeeshaalii caatiin muudii fida waan jedhamu jira. Dhugaadhas immoo yaallee beekna keessatti araada isaa keessa seennee qabamne inni gannuun teessisne malee parsanaalii anaan gannan teessisnes nan teessisus waan ta'e immoo qabaa namni kamuu waan tokko kan godhu waa malee miti waan hundumtuu sababa qaba. Garuu immoo waan sanaaf gabroomuun jechuudha. Caatii sanaaf ta'uu danda'a, sigaaraa sanaaf ta'uu danda'a. Gabroomuun araadaaf gabroomuun kufaatii isaatu guddata malee. Kufaatii ofiiyyuu hin saffisiisa malee milkaa'ina hojii ofii fi saffisaa waan gara fuulduraatti nama deemsisu miti jechuu barbaadetan. Kana obboloonni keenyas hin beeku garuu hin dagatan natti fakkaata. Maaliif namni suusii hin qabne fakkeenyaaf atis ijoolleen kabraas biyyoonni keenya artii keessa jiran jiru caalaa uummatama Hacaaluun ergi sirba baastee booda ittuma ifaa ittuma bahaa hojiin ati hojjettu uummata kan bakka bu'u uummata Oromoo miti uummata biyya keessaas ta'e biyya alaa hamma wal gaafatanitti hamma waa'een Hacaaluu ajandaa guddaa ta'e akka biyyittiitti odeeffamutti kan taasise waan hojii kee xiyyeeffannootiin hojjettuuf maaliif wanti si qabu sammuu kee kan itti qabamtu waan hin qabneef kana garuu obboloota kee warra araada adda addaatiin duubatti hafanii gorsite akka karaatti deebistu waadaan Aaceen sagantaa funyeeshootiin. Sana qofaa miti. Tarii milkaa'ina hojii kiyyaaf ijoolleen na caala hojjetanii hojiin isaanii akkanatti hin baane jiraachuus danda'a. Kun ilaalcha kiyya. Garuu yeroo baay'ee gaafa waan na xinnoo hojjedhee gaafa kumati jette uummata biratti jaalalaaf beekamtii humna kiyyaa ol gaafa naa kennan eebba hundeessaa yaadadha. Abbaan koo
yoon illee loowwan isaa quubsee galchee natti tuttufaa addaaf addunyaa siifaa kennu jedhee isa na eebbisu sana nan yaadadha. Itti amaneera sitta namanas immoo. Dhugaa. Oromoon yoo eebbise hin guddisa hin mul'isa yoo abaarees immoo hin balleessa. Innaa sana homaa natti hin fakkaatus ture jechuun yeroo baay'ee waanuma xinnoo hin godhees yoo na eebbise addaaf addunyaa siifaa kennuudha. Addi maal akka ta'e addunyaan maal akka ta'e erga naa milkaa'uu jalqabeen eebba abbaa kiyyaa yaadachuu jalqabee kunis jiraachuu danda'a sanas keessa naa galchi jechuu barbaadeetan malee ijoolleen na caala baay'ee hojjetanis hojjechaa jiranis hojjechuu danda'anis hedduutu jiru. Waan kun egaa yeroo tokko tokko hojii kee irratti milkaa'ina keessatti wantoota sababa garaagaraatu jira. Ani isan hojjedhu irratti eebbi abbaa kiyyaa hamma ta'e na gargaareera jechuufani funyee shoo. Namni suusii hin qabne fakkeenyaaf atis ijoolleen kabraas hiriyoonni keenya artii keessa jiran jiru caalaa uummatammaa caaluun ergi sirba baastee booda ittuma ifaa ittuma bahaa hojiin ati hojjettu uummata kan bakka bu'u uummata Oromoo miti uummata biyya keessaas ta'e biyya alaa hamma wal gaafatanitti hamma waa'een hacaaluu ajandaa guddaa ta'e akka biyyittiitti odeeffamutti kan taasise waan hojii kee xiyyeeffannootiin hojjettuuf maaliif wanti si qabu sammuu kee kan itti qabamtu waan hin qabneef kana garuu obboloota kee warra araada adda addaatiin duubattafanii gorsite akka karaatti deebistu waadaan Aaceen sagantaa funyee shootii. Sana qofaa miti. Tarii milkaa'ina hojii kiyyaaf ijoolleen na caala hojjetanii hojiin isaanii akkanatti hin baane jiraachuus danda'a. Kun ilaalcha kiyya. Garuu yeroo baay'ee gaafa waan na xinnoo hojjedhee gaafa kumati jette uummata biratti jaalalaaf beekamtii humna kiyyaa ol gaafa naa kennan eebba hundeessaa yaadadha. Abbaan koo yoon illee loowwan isaa quubsee galchee natti tuttufaa addaaf addunyaa siifaa kennu jedhee isa na eebbisu sana nan yaadadha. Itti amaneera sitta namanas immoo. Dhugaa. Oromoon yoo eebbise hin guddisa hin mul'isa yoo abaarees immoo hin balleessa. Innaa sana homaa natti hin fakkaatus ture jechuun yeroo baay'ee waanuma xinnoo hin godhees yoo na eebbise addaaf addunyaa siifaa kennuudha. Addi maal akka ta'e addunyaan maal akka ta'e erga naa milkaa'uu jalqabeen eebba abbaa kiyyaa yaadachuu jalqabee kunis jiraachuu danda'a sanas keessa naa galchi jechuu barbaadeetan malee ijoolleen na caala baay'ee hojjetanis hojjechaa jiranis hojjechuu danda'anis hedduutu jiru. Waan kun egaa yeroo tokko tokko hojii kee irratti milkaa'ina keessatti wantoota sababa garaagaraatu jira. Ani isan hojjedhu irratti eebbi abbaa kiyyaa hamma ta'e na gargaareera jechuufani funyee shoo. Obbo Hundeessaanii lubbuutiin jiru. Hin jira. Yeroo ati kanaaf geesse argan haati keef abbaan kee maaluma gammadu yeroo haati kee mucaan koo guyyaa guyyaan konkolaataa bitaa jedhu ani Aaceen isa har'a qabatee dhufe booriin dhufu guyyaa guyyaan konkolaataa bita mucaan koo naasoromeera miidiyaatti immoo si arganii isuma sirbuma takka waraabamee taa'e har'a huuqqateera har'a immoo furdateera inni waa'ee adda guddattu maal nuun jetta. Hundeessaan egaa miidiyaa baay'ee irratti taasise abbaan kiyya. Ijoolleen akka jiranitti baratanii doktara kana piroofeesara kana akka ta'an barbaada. Kan sirbituu ta'u hin barbaadu ture. Barumsa koo irratti akkan xiyyeeffadhu baay'ee dhiibbaan irratti gochaa ture. Garuu dhiibbaa inni irratti godhe caala dhiibbaa aartiin irratti gootetu injifate jechuudha. Amma gammachuu guddaa qaba. Jechuun inni sirbituu kan itti laalaa ture tarii asmaariuma ija biraatiin alalee waan akkasiiti. Ergaan ani sirba kootiin daddabarsu kana gaafa dhaggeeffachuu jalqabu yaadni isaa guutumaan guututti jijjiiramee inumayyuu dhugaa keeti jechuu jalqabeera. Baay'ee Aacee sirbi kee
namoonni amantaatiin adda adda ta'an namoonni sirban dhaggeeffanne sirba Haacaaluun dhaggeeffatu. Maaliif sirban hin jaallannu sirban dhaggeeffannu jettu miti amantiin nu oowwayoonillee Haacaaluu sirba miti ergaadha. Saba hunda biratti fudhatama qaba siin jechuu barbaade. Nattaa irraanfatu. Amiin. Anis eebbiseera akkuma hundeessaa addunyaa kanaa ol siifaa kenna. Amiin amiin guddattuun akkuma albama koo jalqaba baasee 2001 jechuudha. Mucaa wajjin guddannee tokko jira Ingiduu Cimsaa Galatuu jedhuuni. Akkuman ani sirba baaseen Amboodhaa baatee Finfinneetti galuu qabda naan jedhe. Finfinneetti ol na fudhate jechuudha. Ol na fudhatee makiinaa natti kennuu calqabe makiinaa kanan tinedha. Baradheetuma oofuu calqabee Amboo kana fudhadheen deeme hin turres ka ji'a muraasa keessatti Ambootti konkolaataa fudhadheen deemuu calqabe. Inni naa kireeffataa hin qabadheen deemamu. Har'a adiidhaan yoon kireeffadhe tarii akkuma carraatti boruma diimaa qabadheen deemata. Yookaan iftaan halluu biraa konkolaataa halluu biraa qabdu kana qabadhee deemata akka amma guddattuun akkam bitadhetti beekti gaama. Ishiin tokko kanaanaan jette gaaf tokko. Haaltuun jedheen konkolaataan ishiin lammaffaa kanaanaan jette. Amma naagaluu didee naagale gaama dhumarra. Lakki barkuni kan biraatiin maal na dhoksi taanaan naan jette lama qabda jedhanu naan jennaan. Maalan godhare yoon lakki yoon jedheen abdii kutatti maqaanis takka dubbatteetti kanaan jedheen sheenoo naa eebbistee ginaa kireeffamte sanas fudheen shaggaritti deebi'ee eebbishii sigaa qaqqabeera. Qaqqabee amma kiraadha kiraarraa bilisa baateettaan yeroo si'ara har'a yoo ganama ta'e mucaan koo daalachaa yeroo huqqateera jettee galgala immoo uffee har'atti toleera furdateera jettee kanoo amma hubatteetti waraabbii isuma takkaa akka darbaa jiru. Amma hubachuu jalqabde yeroo tokko maaltu ta'e seeti kana caalan sitti hima. Akaakayyuu kootu baadiyyaatti simbirtuu barii irratti intarvii koo dhagaye. Intarvii dhageenyaan halkan nagaggeessaa jedhe farda naa tiniidha jedheetu yaabbatee dhufe halkan kuma simbirtuu barii gaambeettaa miraan sa'aatii 12 gara qooraa kana jiraata. Halkanumatti dhufee balbalatti rukute qeetti abbaa guddattuuti horaataa jabaa jedhuuni amma inciistuu sinni jedhee nam abbaan koo sirrifatee maal ta'e jaarsi jedhaniiti bakka amma callistaniituma ciistu humtuun dhalanne jedheen maaltu dhalate ittiin ishiinis kaatee nagaafatta gad deebite ammumaan nageenye jechuudha lakkumaan nageenye jedheen. Ilmi koo alamitti dubbachaa amma ganamaan alamitti dubbachaa ture inni raadiyoodhaan ganama turiibsii galee raadiyoo baahette guyyaa guyyaadhaan tiiviidhaan laalaan oolaa miti ennaan kanaaf raadiyoo maaltu tokko godhee leenjaas. Dhugaadha. Ishiinis gaaf gaa iskiriiniin akka si dheeressaa miire. Gaaf tokkos teleetoonii jimmaadhaaf akkuma reef baaseedha sharaatan irraa darbanatti fakkaata. Amma ijoolleen arganii guddattu dhufe Haacaaluu laal kottu laale naa gaafettuuni gaafa na laaltu ittan dheeradhe TV keessatti. Na goboomsitu ijoollee maanaan ilma koo wallaaleetti haaraa isuma maalinnuu gabaabaadhaa. Asirratti dheerate. Amma alaala balbalarra dhaabbattee ilaalti turte televezyiiniitti siqtee televezyiinii. Walumaa galatti amma inuma beekti. Hin beektis. Aacee haati manaa kee ogummaan ishee maali? Ogummaan ishee fayyaa barattee narsiingiidhaan baatee hojjechaa turte waggaa 3 hojjechaa turte. Amma hojjechaa jirtu jechuudha. Daa'imman guddisee. Haa ta'u garuu yeroo beekamtiin dhufu kun namoonni baay'ee nama jaallatu jaalalli namaas hin dabala dubartoonni si bilbiluu danda'u ergaa adda addaa sitti erguu danda'u kana si hubatti hojii aartii maaliif isheen fayyaarra hojjetti ati immoo aartii keessa jirta
namoonni si dinqisiifatan namoonni si jaallatan hedduu jira waan ta'eef kan hammam si hubatti haati manaa kee? Isheen ana guddise waan ta'eef otoon sirbee hin beekamiin duraan argadhe waan ta'eef badaasomaatti hin fakkaatu kanas waan ishee wareersuus hin qabu. Akkati jettee san namni baay'ees nan rakkisu. Bilbila nan jijjiira bilbila biyya kanaa waan ta'eef. Yoo jiraates jaalalaa fi kabaja ofii dabarsuudhaaf natti bilbilu anis kanaan alan keessummeessu jechuudha. Kanaaf isheenis takka irrifannes irrifattus ana guddise waan ta'eef. Si beekti baay'ee si beekti si amanti. Gaa'ila keessa immoo wal amantaan jiraannaan nageenyi jiraannaan milkaa'inni kun toluma dhufne Aaceen milkaa'inni kee mana keessaa isheen si jajjabeessiti si cimsiti. Dhiira tokko duuba immoo haati manaa cimtuun akka jirtu beekamaadha. Gaa'illi keessa haa eebbifamu. Egaa mee maal jechuu barbaadda? Ergaa kana otoo dabarse uummata koof artistootaafis ta'e abbaa barbaaddeef ergaa dabarsuu barbaaddu yoo jiraate. Uummata kiyyaaf egaa jalqabaa milkaa'ina hojii kiyyaa fi jajjabinni uummanni Oromoo naa godhe jechuun eddanii kiliippii fi aawudiyoodhaan uummata kiyya bira gahuu calqabe waggaa 9 na guutee walleedhaani. Sokkiteetta. Kanaaf hojii tokko tokko isaatiin milkaa'ina saduuba jajjabina hawaasni kiyya sabni nani keessaa bahe kun naa godhe qooda olaanaa qaba. Uummata kiyya nan galateeffadha ol ka'ee. Aaceeku amma yeroo gabaabaadha akkuma guddattuun jettee yooti. La gabaabaa miti. Qal'aadhas garuu yoo waltajjii yaabbattu immoo leenca barooduuf ka'e fakkaata. Iciitiin kana maayin? Ayyaana. Akkasii wayyuure. Ugaadha. Kanaaf warra na cinaa dhaabbatan hundaaf galata guddaa galchuun barbaada. Inni kaan yeroo ammaan kana waan uummanni keenya keessa jiru eenyumtuu waan quba qabaatuuf waan quba wal qabaatu natti fakkaata. Biyyattii kana keessatti uummanni Oromoo oolmaa biyyattii kanaaf ooleen faallaa isaatiin deebi'aafii jira. Ilaalchaa fi oolmaan inni biyyattii kanaaf guutuu biyyattii kanaaf oolee kafalamaafii jiru kafalamaafii ture waan baay'ee nama gaddisiisu. Dhaloonni waan kana abbootii keenya irraa kaasee amma dhaloota amma jenereeshinii kiyyaatti ilaalcha kanaa fi ilaalcha badaa kana jijjiiruudhaaf qabsoo walirraa hin cinne gochaa jira. Gochaas ture. Kanaaf yeroo kanatti uummanni keenya hawwii waggaa dheeraaf inni hawwaa ture. Kun jechuun wal dhageetti tokkummaa inni amma ta'e mul'achaa jira. Wanti amma akka ijaatti baate kun akka ishiin hin jaamne irratti uummanni keenya wal dhagaa qabsoo tooftaadhaan ijaarame gochuu keessatti akka inni dammaqinsaan irratti wal hordofee dammaqinsaan irratti hojjetuun dhaamsa koo kana egaa funyoo ishootiin dabarsuu barbaada. Miidiyaa irraa fagaadhes ture. Kanaaf uummanni Oromoo kan isa baasu yeroo kanatti wal dhaga'uu inni doktaraa karaa doktarummaa isaatiin qabsaa'u inni artistii karaa artistii isaatiin qabsaa'u inni aktivistii karaa aktivistummaa isaatiin qabsaa'u ittuma jira. Garuu waan kun hundisaa walitti kwantaayiz ta'uu qaba, walitti suphamuu qaba, ijaaramuu qaba. Maaliif qabsoon yoo galma gahuu jechuun bakka yaadame sana gahuu qabdi mitiire akka gahuu qabduuf wal dhageettiin
murteessaadha. Yoo waliin dhageenye ta'ee wal ijaaruun hin danda'amu. Waliin ijaarre ta'e immoo injifachuun hin danda'amu jechuudha. Uummanni kiyyas waan namni jedhe kana irra jira hin beeku wallaalaadha jechuu osoo hin ta'in waan garaa koo keessa jiru waan ta'eef uummanni kun sadarkaa oolmaa biyyattii kanaaf ooletti oolmaansa akka adeebi'u abdii guddaan qaba. Shakkii tokko hin qabu. Dhaloonni kun Oromiyaadhaaf miti biyyattii kana akka inni ilaalcha gadaantummaa saba guddaa kanaaf qaban akka inni injifatee galma gahu abdii guddaan qaba. Yoo lubbuun jiraanne waanuma arginu ta'a jechuudha. Dhugaadha. Walii galan alaa galan akkuma jedhamu uummanni walii gale waan barbaaden godha. Kanammoo ergaa kee Oromoon hojiirra ooshaa jira. Gara fuulduraas hojiirra oosha. Waan hundaaf egaa Waaqayyo nama milkeessu isa dhugaa qabuuf haa faradu. Galatoomi funye jabaadha. Galatoomi.